Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa akka hardhas viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Sagantaa keenya kan hardhaa irratti dhiironni yeroo walqunnamtii saalaa fedhan amaloonni isaan garsiisan amala akkamii yookaan dhiironni walqunnamtii saalaa akka fedhan akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu kan ilaallu taha. Egaa akka dhiironni hunduu amala wal fakkaataa qaban jechuu hin dandeenyu. Amaloota ani asii gaditti isiniif tarreessu irraa wanta qabxii tokko yookaan irratti argitan tahee jaalleen kee walqunnamtii saalaatiif akka inni qophii tahee fi akka inni si barbaadaa jiru beekuu ni dandeessa. Faayidaan barnoota kanaa jaalleen kee yeroo inni walqunnamtii saalaatiif reedii ta'ee fi yeroo qaamni saalaa isaa walqunnamtichaaf baay'ee qophaa'etti daftee walqunnamticha kan isaa wajji raawwattu yoo ta'e dhiirri sun yookaan jaalleen kee abadan gara biraa hin ilaallu, shamarra biraa bira deemuufis hin yaadu. Yeroo sanitti walqunnamtii saalaa mi'aawaa fi yeroo hin dagatamne dabarsuu ni dandeessu. Egaa akka kabajamtootaa fi daawwattoota koo gaaffii kamuu yookaan qabaattan tahee koomentii irra naaf kaayuu ni dandeessu. Gaaffii keessan nan ilaala. Gaaffii keessaniif deebii gahaa ta'e qabadheen kan dhiyaadhu taha. Chaanaalii kiyyaaf haarawaa yoo taatan subscribe, like gochuun hamma dhumaatti yoo hojii turtan barumsa irraa argattu na wajjin tura. Egaa akka jaalleen kee walqunnamtii saalaatiif akka inni reedii ta'e yookaan akka inni si hawwaa jiru yookaan akka inni si barbaadaa jiru kan beekuu dandeessu inni dura qaamni saalaa isaa yeroo yeroon yookaan useetumaan kan inni itti dhaabbatu yoo ta'e walqunnamtii saalaatiif akka inni qophii ta'ee fi baay'ee walqunnamtii saalaa akka inni barbaadaa jiru beekuu ni dandeessa. Kana jechuun maali? Osoo homaayyuu hin argin yookaan qullaa wajji ciistanii osoo sin tuttuqin yookaan osoo qaama saalaa kee hin argin akkanumaan lafaa ka'ee osuma teettanii waan biraa haasawaa jirtan waa'ee hojii ta'uu danda'a, waa'ee jiruu keessanii ta'uu danda'a. Osoo waan kana haasawitan inni immoo yaadni isaa walqunnamtii saalaa irra yeroo ta'utti qaamni saalaa isaa hin dhaabbata. Osoo qaama kee harkaan hin tuqin akkanumatti fagoorraa qaamni saalaa isaa yeroo yeroodhaan itti dhaabbata, isa rakkisa. Yeroo kanatti harka isaa dafee kiisii isaa keessa kaayuudhaan qaama saalaa isaa kana dhoksuu danda'a yookaan miila isaa walirra kaayuudhaan qaamni saalaa isaa kun akka hin mul'anne godhuuf yaaluu danda'a. Kanaaf yeroo sosochii akkanaa kana isarratti argitu akka inni walqunnamtii saalaatiif si barbaadaa jiru yookaan akka qaamni saalaa isaa kun itti dhaabbate beekuu ni dandeessa. Yeroo kanatti daddaftee isaaf qophaa'uu fi akka isaa tolutti mijeessitee qaama saalaa kee isaaf kennuu yoo dandeesse yeroo hin dagatamnee fi jaalala mi'aawaa keessa isa seensisuu ni dandeessa. Jaalleen kee afaaniin walqunnamticha haa goonu, haa raawwannu, si barbaadaa jedhee osoo inni si hin gaafatin akkanumatti sochii isaa ilaaluun kan bartuu fi kan isa hubattu yoo ta'e ati samii gaditti isaaf nama tokkoffaa fi hedduu barbaachistuu ta'uu ni dandeessa. Inni biraa immoo jaalleen kee walqunnamtii saalaatiif reedii yeroo inni ta'u yookaan yeroo itti dhaabbatu akkamitti beekuu dandeessa kan jedhu yeroo ilaallu killeen qaama saalaa isaa gara gugaa keessatti ol maxxanaa yookaan ol seenaa yoo kan beektan ta'e killeen qaama saalaa dhiiraa garrarra'aa akkasuma yeroo walqunnamtii baay'ee hawwuu fi yeroo baay'ee itti dhaabbatutti yookaan walqunnamtii saalaatiif yeroo inni baay'ee reedii ta'utti killeen kun gara oliitti yookaan gogaa gara saphii keessatti argamu kanaatti ol seenaa. Yoo kana kan agartu ta'e akka inni walqunnamtichaaf reedii ta'ee beekuu ni dandeessa. Yeroo kanatti ati isaaf qophaa'uudhaan yeroo inni hin daganne akka inni dabarsu godhuu ni dandeessa. Yeroo hedduu
killeen qaama saalaa dhiiraa kun yeroo qorraattis ol seenuu ni danda'a. Yeroo hedduu yeroo qorraa killeen qaama saalaa dhiiraa kun gara oliitti ol seena yookaan gara saphii gogaa saphii bira jiru kanatti ol seena. Kana jechuun maali? Dhiironni yeroo qorraa fi yeroo qorraan alaas dhiironni yeroo walqunnamtii saalaa baay'ee fedhan killeen qaama saalaa isaanii jala jirtu kun ol seenanii yeroo kanatti jaalli kee shaaworii isa wajjin fudhataa kan jirtu yoo ta'e yookaan harkaan qaqqabdee qaama saalaa isaa kan tuqxu yoo akkasitti beekuu ni dandeessa. Haala salphaa ta'een beekuu ni dandeessa. Kanaaf jaallee kee amaloota lameen anasii olitti isiniif hime kana yookaan irratti agartu ta'e daddafitee isaaf qophaa'ii yeroo inni hin daganne akka inni dabarsu godhi. Yoomuu shamarra biraa garagaleetu hin laalu jechuudha. Inni sadaffaan dhiirri tokko walqunnamtii saalaa yeroo barbaadutti amalli inni argisiisu inni sadaffaan onneen isaa daftee dhaatti. Kana jechuun maali? Dhiirri tokko yeroo walqunnamtii saalaa barbaadutti yookaan nama inni walqunnamtii saalaatiif barbaadu bira yeroo taa'utti yookaan jaallee isaa kan inni yeroo dheeraaf hawwu yookaan yeroo dheeraaf isii barbaadaa ture san bira yeroo taa'utti onneen dhiiraa hin dhaatti. Akkasuma immoo hafuurri isaa hin kukkutamaa. Yeroo kanatti immoo akka inni walqunnamtii saalaatiif hedduu si barbaadaa jiruu fi walqunnamtii saalaatiif inni reedii ta'e beekuu ni dandeessa. Yeroo ciiftanitti inni fuudhee laphee ofirra kan si ciibsu yoo ta'e laphee isarra ciistee laphee isaa yeroo dhageeffattu onneen isaa daddaffiidhaan yeroo dhahattutti akka inni walqunnamtii saalaa barbaadaa jiru beekuu ni dandeessu. Kanaaf yeroo amala kana irratti argitanitti dhiirri tokko walqunnamtichaaf baay'ee qophii akka inni ta'e beekuuf waan dandeessaniif daftanii of qopheessuu fi qaama saalaa keessan mi'eessitanii itti kennuudha. Yeroo kanatti jaalala mi'aawaa ta'ee fi manni keessan utubaa jabaa irratti akka ijaaramu godhuu ni dandeessu. Bultiin keessan akka hin diigamne abbaan manaa keessan jaartii biraa yookaan jaallee biraa akka hin hawwine godhuu ni dandeessu. Kanaaf dhiirri tokko shamarree jaallatu yookaan walqunnamtiif hawwu bira yeroo ta'utti onneen isaa hin dhawatti. Yoo kan beektan ta'e dhiironni tokko yeroo si argu onneen tiyya baay'ee rifatti, baay'ee dhawatti, hafuurri koo baay'ee ciccitaa kan isiniin jedhu yoo ta'e akka inni walqunnamtichaa baay'ee isin barbaadaa jiruu fi walqunnamtii isin wajju godhuuf akka inni jarjaraa jiru beekuu ni dandeessu. Yeroo kanatti mijeessitanii isaaf kennuu fi jaallee keessan akka inni hafuura baafatu yookaan haragalfii isaaf godhuu ni dandeessu. Kuni baay'ee barbaachisaa fi mana diigame ijaaruuf jaalala qabbanaa'e ho'isuuf baay'ee barbaachisaadha. Inni afraffaan immoo qaamni saalaa isaa ni jiidha. Kanammoo yeroo kana argitanitti daddaffiidhaan gara siree keessan mijeessuu fi akka inni walqunnamtii si wajjin raawwatu godhuu qabdu. Qaamni saalaa isaa yoo kan jiidhu ta'e hedduu tokko walqunnamtiif akka inni qophii ta'ee fi baay'ee isin hawwaa jiru beekuu ni dandeessu. Shamarranis akkanuma yeroo walqunnamtiidhaaf reedii ta'anitti qaamni saalaa isaanii baay'ee jiidha. Kanaaf kuni baay'ee isin hin rakkisu. Kana beekuun dhiirri tokko qaamni saalaa isaa yeroo jiidhutti yookaan tuuttaa uffatee kan isin bira dhufu yoo ta'e yookaan qunxaadhaan isin bira taa'aa yoo jiraate jiidhaa paantii isaa irratti kan ergitan yoo ta'e yookaan immoo harkaan qaqqabdanii yookaan immoo ijumaan ilaaltanii qaamni saalaa isaa jiidha irratti yoo argitan walqunnamtii saalaatiif akka inni reedii ta'ee fi akka inni hedduu qophii ta'e beekuu ni dandeessu. Yeroo kanatti isaaf mijeessuu fi isa dhungatuu akkasuma qaama keessan akka inni tuttuqu isa yaamuu akkasuma gara sireetti isa fuudhanii deemuu fi
akkasuma immoo qaama kee akka tuttuqu waan inni fedhu akka inni fedhutti isaaf kennuudha. Shamarran tokko tokko akka inni fedhutti isaaf hin kennanii mishiinarii qofa fayyadamuudhaan walqunnamtii saalaa godhuu barbaadu. Kan ammoo barnoota dabaree irrattis isin barsiisee ture. Ammas barnoota gahaa ta'e kan isiniif kennu ta'a. Dhiironni poozishinii jijjiiruu barbaadu. Ati jala ciiftee inni gubbaan walqunnamtii akkasii qofa hin barbaadanii. Poozishinii hedduutti jira. Poozishinii sanis barnoota dabaree irratti isin barsiisee ture. Dhuma viidiyoo irrattis kan isiniif kaayu ta'a. Iskiriin irra kan isiniif kaayu ta'a. Achi tuquudhaan laaluu ni dandeessu. Poozishinii hedduutti jira. Poozishinii san fayyadamuudhaan jaallee kee gammachiisuu ni dandeessa. Akka inni qaama kee hin laalle, akka inni qaama kee hin tuqne kan gootu yoo ta'e jaalleen kee sitti gammaduu hin danda'u. Shamarran tokko tokko akkamii qaama isaanii akka dhiirri tuqu hin barbaadanii, akkasuma immoo harma isaanii akkasuma qaama saalaa isaanii akka dhiirri tokko harkaan qaqqabuu fi tuttuquu hin barbaadanii. Kuni rakkoo guddaadha. Rakkoo xiinsammuu wajjin wal qabatuu fi akkasuma immoo ofitti amanamummaa dhabuudha. Shamarreen tokko yookaan ofitti amantuu taate qaamni saalaa ishee yoo tuqames homaa rakkoo hin qabu. Harma ishee kan ijaan ilaaluu fi harkaan qaqqabu yoo ta'es homaa rakkoo hin qabu. Kanaaf jaalleen kee akka fedhetti qaama kee akka ilaaluu fi shamarran tokko tokko kana duras isiniif himee ture ifaa dhaamsinu malee jedhanii kan dubbatanii jira. Kuni rakkoo guddaa ta'uu baatus shamarran tokko tokko safuu yookaan hin qaanfatanii. Kanaaf waan kana immoo balleessuudhaaf yeroo yeroon waliin haasa'uu fi wal saalfatuu yookaan wal qaanfatuu dhiisuu qabdu. Abbaa manaa fi haadha manaa jidduu safuun hin jiru. Safuu wanni jedhamu hin jiru. Ati abbaan manaa kee qaama keetii, haati manaa kee qaama keetii. Kanaaf wanti wal dhoosisan jiraatuu hin qabu. Qaama kee akka fedhetti ilaaluu qaba. Dhiirri tokko yookaan jaalleen kee qaama kee akka fedhetti ilaaluu fi tuttuquu qaba. Kuni haqa inni sirraa qabu. Shamarreen takkas jaallee ishee akka feetetti ilaaluu fi tuttuquu mirga guutuu qabdi. Kanaaf kana wal hubatuudhaan akka fedhetti jaalleen kee akka inni qaama kee tuttuquu fi dhudhungatu isaaf hayyamuu fi akkasuma yoo dandeessan ifaan ifee walqunnamtii saalaa godhuu yaaluu qabdu. Kanas baratuu qabdu. Ifaan akkuma ifeen ija keessa wal laalaa, wal dhungataa, harma ishee ilaalaa, qaama saalaa ishee ilaalaa. Innis akkasuma isheenis qaama kee tuttuqaa, qaama saalaa kee harkaan qabataa ilaalaa. Walqunnamtii godhuu yaaluu qabdu. Kuni baay'ee isin gargaara. Fedhii keessan baay'ee kakaasuu fi akkasuma akka isin wal jaalattan, akka isin keessoo wal beektan godhuu danda'a. Kanaaf wantoota kana akka itti yaaddanii fi akka isin sirreessitan gamanumaan isin gorsaa. Inni shanaffaa fi inni dhumaa dhiirri tokko yeroo walqunnamtii barbaadutti qaama kee tuttuquu heddummeessa. Daddafee harka kee tuttuqaa, miila kee tuttuqaa, akkasuma immoo harma kee tuquuf yaalaa. Akkas godhuudhaan akka fedhii siif qabu siif ibsuu yaala. Dhiironni tokko tokko maali afaaniin dubbatuu hin danda'ani. Jaallee isaanis taatu haadha manaa isaanis taatu fedhii qaba yookaan kottuu gara siree haa deemnu si barbaadeetan jira jedhee haadha manaa isatti himu. Dhiironni tokko tokko hin sodaatanii. Yeroo kanatti yeroo inni harkaan si tuttuqutti akkasuma immoo teessoo kee harkaan dhahutti akkasuma immoo si dhungatuuf yaalutti yeroo san beekuu ni dandeessa. Akka inni fedhiidhaaf kaka'e qaama kee tuttuquu heddummeessa. Harka kee tuttuquu, susukkuumuu, miila kee susukkuumuu. Yeroo ati kaatee isa biraa deemtutti teessoo kee harkaan chap godhuu. Waan akkasii yoo kan itti argitu taate dhiirri tokko walqunnamtii saalaatiif akka inni qophee ta'ee fi akka inni si barbaadaa jiru beekuu ni dandeessa. Yeroo kanatti isaaf qophee ta'uu fi akka reefu isiniin jedhetti qaama kee guutuu isaaf hayyamuudhaan isa gammachiisuu ni dandeessu. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa kiyya kan har'aa asirratti xumureen jira. Gaaffii keessan hundayyuu ilaaleetan jira. Gaaffii keessaniif deebii gahaa qabadheen kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Gaaffii kanneen keessaa jaalalli na qabu didee qaamni saalaa koo bal'aadha, harmi koo guddatee jira, akkasuma immoo furdina garmalee furdadheetan jira, rifeensa guddisuu barbaada, akkasuma qaamni saalaa koo foolii hin taane qaba, maal godhuu qaba kan jedhan gaaffiilee hedduu na gaafatanii turtanii. Gaaffii keessan wal duraa duubaan kan isiniif deebisu ta'a. Obsaan na eeggadha. Gaaffii keessaniif tokko tokkoon deebii kan isiniif kennu ta'a.
Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa har'aa asirratti xumurreen jira. Chaanaalee kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan akkasuma yoo viidiyoon kun isinitti tole like gochuudhaan hamma dhumaatti waan hojii turtaniif galatoomaa jechaa fayyaa argadhaa fayyaan dhabina.